Piroojeektiiwwan gurguddaan mootummaan naannoo Oromiyaa akka piroojeektiitti nu qabee nu hojjetaa jiru keessaa isa ol aanaadha. Piroojeektiin bishaan dhugaatii guyyaa har'aadhaa eebbifame kun kophaa isaatiitti qarshii miiliyoona 56 dalagamee xumuramee eebbaaf guyyaa har'aadhaa gahe. Isa kana qofa otoo hin taane piroojeektiiwwan gurguddaan mootummaan naannoo Oromiyaa aanaa kana keessatti hojjetaa jiru kan mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganamu gara piroojeektii afuriitti bishaan qofa irratti jira. Piroojeektoonni kun waliigalatti hoo walitti dhiyaate gara qarshii miiliyoona 500 olitti kan shallagamuun hojjetamaa jira. Guyyaa har'aadhaa kan eebbifne kun isaan keessaa tokko. Dabalataanis yeroo gabaabaa keessatti kan eebbaaf dhaqqabuu danda'u piroojeektoonni gurguddaatu jira. Kan magaalaa kana akka fakkeenyatti too kaafne naannoo qarshii miiliyoona 300 kan dalagamaa jiru. Yeroo gabaabaa keessatti eebbaaf ni dhaqqabaa jennee ilaalaa jirra. Inni kun immoo rakkoo bulchiinsa gaarii uummata aanaa keenyatti ture. Amma immoo akkuma har'allee ammallee isin argaa jirtan kana uummanni keenya gammachuu guddaarraa qaba. Uummata keenyaaf gaaffii bu'uuraa deebii argate keessaa isa tokkoffaa fi isaan gafaa jennee